Hayye abbaa gadaa keenya gara waltajjiitti waammannaa. Wanti yookaan wanni qophaa'e kun caalbaasiif kan dhiyaatu maal akka ta'e abbaa gadaa bokkuu gannaalee bananii dhaloota as jiru kanaaf dhaloota of ta'ee wal jala yaa'uudhaan dhufe kanatti nu agarsiisu abbaa gadaa keenya kabajaan simatu. Leel jira kawan kebetulan. Leel. Kana fakkaata kan caalbaasii keenya qabannee dhiyaannu isaan milkaa'an hojjetanii bakkatti nu adeemanii. Tole abbaa gadaa bokkuu gannaalee galatoomaa horaa bulaa nama dhalootaan deemu ta'a jennaanii akkuma asirraa ilaaluu dandeessan kuni loogoo yookaan asxaa amantii waaqeffannaati. Loogoo kanarratti wantoonni mul'atan jiru gara harka mirgaarratti bokkuu yookaan ororoon kaa'amee jira. Gara gaararraan kallachi kaa'amee jira. Gara harka bitaarraan caaccuu kaa'amee jira. Gidduurraan namni irreecha qabatee jiru harki ni mul'ata. Irreechi kaa'amee jira. Lafti magariisaa fi odaan magariisa dachee keenya magariituu taate asxaa kanarraa hubachuu dandeenya. Egaa asxuma kana laallee dhaloota keenyaaf maal akka ibsu bokkuun kun yookaan ororoon kun walqixxummaa dhiiraaf dubaraa heera gadaa keessatti akkaataa ibsu qaba waan ta'eef kanuma laaluudhaan gara sirna caalbaasitti deemna jechuudha. Lammaan ibsa irratti qabu yoo jiraate ibsa dabalee itti kennuu danda'a.